Harka fuunee akkam jirtu wiirtuu miidiyaarraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabanne isiniif dhiyaanneerraa oduu waliin Ansittiin Ajjiiti. Ministeerri muummee itti aanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqa Makonnin Switzerland Davositti gaggeeffamaa kan jiru fooramii dinagdee addunyaa irratti hirmaachaa jiru. Yaa'ii 54ffaan baranaa kun mata duree wal amantaa irra deebii ijaaruun jedhuun gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u dhimmoota misooma idil addunyaa kalaqa teeknooloojii jijjiirama qabeenya qilleensaa fi haala nageenya yeroo irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsameera. Obbo Dammaqan hirmaannaa taasisaniin cinatti hooggantoota biyyootaa fi itti gaafatamtoota dhaabbilee waliin ni mari'atu. Marii pireezidaantii itti aanaa Taanzaaniyaa Filiippii Mipoongoo waliin taasisaniin sadarkaa ijaarsi hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irra jiruun piroojektichi boqonnaa xumuraarra akka jirus kaasaniiru. Filiippii Mipoongoon gama isaanii biyyoota sulula Abbayyaa fayyadama haqa qabeessa akka qabaataniif Taanzaaniyaan tattaaffii taasisuu akka itti fuftu dubbataniiru. Hidhaa haaromsaa ilaalchisuun garaagarummaa jiru mariin akka furaman mariin biyyoota sadiinii itti fufuu akka qabus dubbataniiru. Walgahiin koomishinii waloo biyyoota lamaanii dhiheenyatti akka adeemsifamus waliigalaniiru. Kana malees obbo Dammaqan Daayirektara olaanaa dhaabbata eegumsa qabeenya sammuu addunyaa Daareen Taangii waliin kan mari'atan yoo ta'u haalota tumsa Itoophiyaan dhaabbaticha waliin qabdu cimsuun danda'amu irrattis mari'ataniiru. Itoophiyaan tumsa dhaabbaticha waliin qabdu cimsuuf bu'aa guddaa qabudha jedhan hooggantoonni paartiilee siyaasaa naannoo Affaar keessa hojjetan simachuu isaaniis eerameera. Daareen Taangii deeggarsa dhaabbanni eegumsa qabeenya sammuu addunyaa Itoophiyaaf taasisuu cimsee akka itti fufu mirkaneessuu ragaan ministeera dhimma alaarraa argame ni mul'isa. Waliigalteen Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessite kan deeggaramuu fi bu'aa guddaa qabudha jedhan hooggantoonni paartiilee siyaasaa naannoo Affaar keessa hojjetan. Ministeerri muummee Ifeedrii Dr. Abiy Ahmed fi pireezidaantiin Somaalilaand Musee Buhii Abdii dhiheenya Finfinneetti waliigaltee seenaa qabeessa mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Hooggantoonni paartiilee siyaasaa naannoo Affaar keessa socho'an kan tajaajilli oduu Itoophiyaa dubbise akka himanitti waliigalteen kun deeggaramuu fi dhimma yeroo barbaaduudhaas jedhaniiru. Hoogganaan paartii siyaasaa adda bilisa baasaa Affaar Hasan Daawud akka jedhanitti waliigalteen kun biyyi keenya adeemsa dippiloomaasii cimaa irra deemaa jirtu kan mul'isudha jedhaniiru. Garaagarummaan ilaalchaa jiraatus waan biyya fayyadu yoo ta'e kan deeggaramu ta'uu ibsanii deeggarsa hunda galeessa akka taasisanis himaniiru. Dursaan paartii siyaasaa dhaabbata Dimookiraatawaa Uummata Argobbaa Alii Zaynuu gama isaaniitiin waliigalteen Somaalilaand waliin taasifamee guutumaan guutuutti kan deeggaramudha jedhaniiru. Waliigalteen kun faayidaa hunda galeessa kan hammate waan ta'eef hojiirra oolmaa isaa irratti tokko taanee hojjechuu qabnas jedhaniiru. Itti aanaan hoogganaa paartii siyaasaa adda tokkummaa Dimookiraatawaa warraaqsa Affaar Muhammad Awwal Waagiraas gama isaaniitiin waliigaltee Somaalilaand waliin taasifame paartiin isaanii kan deeggaru ta'uu himaniiru. Hojiirra oolmaa waliigaltichaafis mootummaa waliin qindoominaan kan hojjetu ta'us eeraniiru. Itoophiyaan bakka argama dhala namaa ta'uu isheetiif akka ragaatti kan dhiyaatu keessaa tokko hambaa lafee Luusii yookaan Dinqinash qorattoonni argatanidha. Kanumaan wal qabatee sagantaan kabaja waggaa 50ffaa argamuu hambaa lafee dhala namaa Luusii yookaan Dinqinash gaggeeffamaa jira. Jiilli abuuraa hambaa lafee Luusii Piroofeesar Doonaald Roohibsaniin durfamu goda hambaa biyyaalessaas daawwachaa jira. Godina Baalee Bahaatti ji'oota 6 darban horsiisa re'ootaan namoota 39,500 carraan hojii uumamu waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa godinichaa hime. Carraan hojii kunis horsiisa re'ootaa ta'us himameera. Dinagdee dubartootaa fi dargaggootaa horsiisee bultoota utubuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa godina Baalee Bahaa obbo Abdul Waahid Hasan dubbataniiru. Walitti hidhamiinsa gabaa uumuu irrattis xiyyeeffamuu eeraniiru. Re'oonni horsiisee bultootaaf deeggarsaan kennaman horanii dinagdee isaanii utubaa jiraachuu dubartootaa fi dargaggoonni aanaa Dawwee Sarar deeggarsarraa fayyadamtoota ta'aa jiraachuus dubbataniiru jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Oduu biyya alaatiin miseensi paarlaamaa Yuunaayitid Kingdom Alexander Stanford jedhaman UK Itoophiyaa hordofuun Somaalilaandiif beekamtii akka kennitu gaafatan. Waliigalteen tibbana Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallattaa'ee Somaalilaand akka biyyaatti of dandeettee beekamtii naannichaa fi idil addunyaa akka argattuuf carraa baneera. Kunis gaanfa Afrikaa galaana diimaa fi galoo galaana Eedan keessatti nageenya akka buusuu danda'u dubbatamaa jira. Kanaafuu UK'n tarkaanfii Itoophiyaan fudhatte hordofuun Somaalilaand akka biyya ofiin of bulchitutti kennuu fi adeemsa eegaluu qabdi jechuun miseensi paarlaamaa UK kan ta'an Alexander Stanford dubbataniiru. Somaalilaandiif beekamtii kennuu haleellaa loltoonni Huut daldala idil addunyaa galaana diimaa irratti raawwatamu irratti banan qolachuun barbaachisaadhas jedhan miseensichi kun. Muummichi ministeeraa UK Rishi Sunak gaafii miseensichi kaase kanaaf yeroo deebii kennanitti ministeerri dhimma alaa waahillan naannicha keessa jiran waliin mari'achaa jiraachuu ibseera. Ministeerri dhimma alaa haala dhaabbataa ta'een waahillan Afrikaa keessa jiran waliin mari'achaa jira. Nuti naannichatti badhaadhinnaa fi nageenya akka dhufu barbaanna jechuunis
ministerichi dubbataniiru. Akkaataa waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti mallatteeffameen Itoophiyaan Somaalilaandiif akka biyya of dandeessetti beekamtii kan kennitu yoo ta'u, Somaalilaand immoo Itoophiyaadhaaf karaa hulaa galaanaa kan buufata doonii fi humna waraana bishaanirraa akka ijaartuuf hulaa galaanaa kan kennitu ta'us ni beekama. Soomaaliyaan waliigaltee mallattaa'e kun tokkummaa fi birmadummaa Soomaaliyaa irratti dhiibbaa kan qabu waan ta'eef fudhatama hin qabu jetteerti. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa dhimma beekamtii kennuu irratti gadi fageenyaan kan xiinxalu ta'uu ibsa baaseen hubachiiseera. Tapha waancaa Afrikaa Cote d'Ivoiretti gaggeeffamaa jiru yoo ilaallu immoo tapha waancaa Afrikaa ramaddii shanaffaan Maaliin galchii 2-0 ta'een Afrikaa kibbaa injifatteerti. Tiraa'ooree fi Seenaayokaan Maaliif galchii injifannaa lakkoofsisaniiru. Tapha Naamiibiyaa fi Taanzaaniyaatiin immoo galchii Hootoon daqiiqaa 88tti lakkoofsiseen Naamiibiyaan 1-0 Taanzaaniyaa injifachuu dandeessee jirti. Naamiibiyaan seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf tapha waancaa Afrikaa injifatte. Naamiibiyaan yeroo arfaffaaf waancaa Afrikaa irratti hirmaachaa jirti. Hirmaannaa kanaan duraatiin tapha 9 taphattee tokkollee injifachuu osoo hin danda'in haftee jirti. Yeroo 2 qofa qabxii qooddatte. Kunis injifannoo ishee isa guddaadha. Tapha 7ffaa immoo mo'atamteerti. Tapha ramaddii arfaffaan kaleessa taphatameen Burkina Fasoon Mooritaaniyaa galchii 1-0 ta'een injifachuu dandeessee jirti. Dhumarrattis oolmaa sharafa alaa guyyaa har'aa yoo ilaallu doolaarri Ameerikaa qarshii 55 fi saantima 10 bitame qarshii 57 fi saantima 22tti gurguramaa jira. Paawundi Staarlingiin qarshii 67 fi saantima 65 bitame qarshii 69tti gurguramaa jira. Yuuroon qarshii 61 fi saantima 3 bitame qarshii 62 fi saantima 25tti gurguramaa jira. Frank Swiiziin qarshii 62 fi saantima 21 bitame qarshii 63 fi saantima 46tti gurguramaa jira. Dinaarri Kuweetii qarshii 164 fi saantima 6 bitame qarshii 177 fi saantima 54 gurguramaa jira. Yohaanni Chaayinaa qarshii 7 fi saantima 5 bitame qarshii 7 fi saantima 19tti gurguramaa jira. Diraamni United Arab Emirates qarshii 13 fi saantima 82 bitame qarshii 14 fi saantima 9tti gurguramaa jiraachuu odeeffannoon baankii daldala Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Waan hordoftaniif galatoomaa jechaa oduuwwan guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa birooliin turtii gaarii qabaadha.